keenya lafa jirtanitti isiniif ta'udha. Kun sagantaa Wisdom YouTube'dhaan sagantaa keenya irraatiin immoo keessummaa haaraa ogeessa kan ta'e qabannee dhiyaanneerra. Kanaaf amma dhumaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya gara qophii keenyaatti. Tole, baga nagaan dhuftee. Tole, baga nagaan nu eegdanii. Hayyee dursa gaa hordoftoota keenya wajjin wal si barsiisa. Maqaa kee akkasumas gahee hojii keetii nu kaasuudhaan jalqabde. Okay, akkam jirtu iddoo jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu jennaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota daawwattoota keenya. Ani maqaan koo Caalaa Addunyaan jedhama. Hojiin koo kaameraamaanii, ediitara, sinematogiraafirii fi barsiisaa sinematogiraafiriiti jechuudha. Yeroo ammaa kana hojiiwwan akkasiin hojjechaa fi sinematogiraafirii barsiisaa jira jechuudha. Hayyee galatoomii. Caalaan gaa akka qaama isaa kana miti ogeessa baay'ee ediitaradha, kaameraamaaniidha, akkasumas sinematogiraafiriidha, leenjisaa dhallee. Hayyee baay'ee namatti tola. Hojii kana eessatti hojjetta baay'ee? Dhaabbata namaa keessaa hojjettamoo ofii kee dhaabbata qabda hojii kana hojjechuudhaaf? Okay, galatoomii gaaffii bareedaa naaf kaaste. Yeroo ammaa kana duraan dhaabbata kanneen biroo fi akkasumaan ofuma kiyyaa hojiiwwan tokko tokko hojjechaa ture. Yeroo ammaa kana garuu Waaqayyo na gargaaree dhaabbata ofii kootii maatii maltiimiidiyaa tireeningii seenterii yookaan immoo maatii istiidiyoo jedhee hundeessee dhaabbata ofii koo keessa hojjechaa jira jechuudha. Namatti tola. Of dandeesseetta jechuudha. Baay'ee maatii istiidiyoon baay'ee akkuma beeknudha. Maatii eenyu moggaase? Ergamni maatii jechuun maal jechuudha? Maaliif moggaafamudha? Okay, galatoomii maatii eenyu moggaase isa jedhuu fi maatiin ofuma koo moggaase. Maatii jechuun maal jechuudha jennee hiikaa yookaan istiidiyoon kun yookaan maatii maltiimiidiyaa maaliif moggaafame maqaan kun kan jettu yoo ta'e akkuma maqaa isaarraa beeknu maatii jechuun haammataadha. Maatii keessaa namoota baay'ee amala garaagaraa, bifa garaagaraa, muuxannoowwan garaagaraa, carraawwan garaagaraa kan qabantu jira. Nus giddu galeessa godhannee kan kaasne maatiin namoota hundumaa wajjin hojjeta, namoota hundumaaf dhaabbata. Akkasuma maatii gara fayyadamummaa yookaan tajaajila barbaacha gara keenya kan dhufanii kastemerii amala adda addaa qaban yookaan leenjiif kan dhufanii barattoota amala adda addaa qaban ta'uu danda'a. Nu immoo ilaalcha maatiin qabu, hammannaa maatiin qabu waammachuu fi akkasitti ilaaluuf jecha hiikaa kana ilaalnee fi maatii moggaasnee jechuudha. Hayyee galatoomii. Maatiin akka maqaa isaatii haammataa maatii kan ta'edha jechuudha. Okay, maatiin haammataadha jechuudha. Hundumaaf iyyuu. Daawwattoota keenya maatii isinillee yoo dhuftan akka maatiitti kan isin kunuunsuu fi ofitti kan isin qabatudha. Kottaa maatii taasisan jechuun jedha. Itti aansuudhaan maatii istuudiyoon ergama akkamii qabateera? Kaayyoo akkamii qabateera? Akkasumas immoo iskooppii daangaa hammamii deemuu danda'a? Okay, galatoomii. Egaa baay'inaan iskooppii keenya yookaan hagee isaatti deemna. Waa'ee parpasiin keessan maa inni viijinii akkamii qabdu, miishiniin keessan maa inni isa jedhu baay'ee isaa irraa haasa'uu yoo baanne yookaan immoo asoolee bituu yoo baanne gaggabaabsee siif kaasuu yoo barbaade ergamnii fi yookaan mul'annee maatii istiidiyoo yookaan maatii maltiimiidiyaa tireeningii seenterii dhaloota ogummaa ittiin badhaadhe yookaan immoo dhaloota beekumsaa fi gahumsaan deeggarame oomishee industirii fiilmii Oromoo yookaan immoo industirii aartii Oromootti dabaluu fi arguudha. Egaa akkuma beeknu yeroo ammaa kana industiriin fiilmii Oromoo maalirra jira? Industiriin aartii Oromoo maalirra jira? Hundi keenya kana bareechinee iddoo jirrutti namoonni nu dura jirtanis nu duuba jirtanis quba qabdu bareechitanii. Kanaaf ergamni keenya inni guddaan industirii fiilmii Oromoo fi industirii aartii Oromoo kana tarkaanfii tokko haa ta'u, tarkaanfii lama haa ta'u, hamma humna keenya tarkaanfachiisnee hamma humna keenya isa inni tarkaanfate sana immoo arguudha yookaan jijjiirama irratti arguudha yookaan jijjiirama irratti fiduudha jechuudha. Hojiin keenya baay'inaan piroodaakshiniidha, leenjisuudha yookaan leenjii kennuudha jechuudha. Kanaaf ogeessota gahumsaaf muuxannoo qaban beekumsa gaafa jennu saayinsii isaa dabalatee gahumsa isaa dabalatee egaa hojiin aartii naawolooji indeskiil beekumsaa fi gahumsa barbaada, kireetiivitii barbaada. Sanaaf immoo hunda keenya leenjisnee dirree aartii Oromoo fi dirree aartii fiilmii Oromootti dabaluudha. Erga daballee immoo jijjiirama guddaa achi keessatti dhaloonni fidanii arguudha. Ofii keenyaallee jijjiirama fiduu danda'uudha jechuudha. Kaayyoon keenya jechuudha. Garuu gochuudhaaf baay'ee namatti tola. Keessumaa indaastirii fiilmii Oromoo irratti xiyyeeffachuun keessan ergama kana ergama walii galaa godha jechuudha. Inni itti aanu amma istuudiyoowwan baay'ee banamee jira.
akkasumas maqaan indaastirii fiilmii Oromootiin dhaabbatu hundeeffaman baay'ee turanii garuu baay'ee hin deemne. Mee dhaabbata kanaan dura hundeeffaman irraas ta'u dhaabbata amma jiran irraa maaltu adda godha? Maatii istuudiyoo maaltu adda godha? Okay, galatoomii gaaffii bareedaa naa kaastee maaltu adda godha yookaan maatii istuudiyoo maaltu adda godha isa jedhudhaa fi wanti adda nu godhu baay'eedha akka keenyatti jechuudha. Innis maa'inni hundeeffamni keenya sim jennee osoo hin taane ogummaa kana baranneeti yookaan immoo ogummaa kana saansiin waa'ee kanaa wajjin wal qabatee maal jedha akka addunyaatti haa ta'u akka biyya keenyaatti tokko barnootaan kan deeggaramedha. Lammaffaa immoo matumti isaayyuu tireeningi seentariidha. Leenjii kennaa kan jirudha. Wiikinesiiwwan istiidiyoowwan adda addaa jiru. Sanarratti riisarchii amma humna keenya gaggeessineerra akkamitti leenjisaa jiru, akkamitti leenjisaa turanii, akkamitti hojjechaa jiru, akkamitti immoo hojjechaa turanii, piroodaakshiniin isaanii maal fakkaata, kwaalitii nuti isaanirra fooyyessuu qabnu immoo maa'inni sanarratti aga humna keenya riisarchiiwwan tokko tokko gaggeessine sanarratti fooyya'insa fiduudhaafis aga humna keenya hojjetaa jirra. Egaa kan adda nu godhu tokko tireeningi seentariidha. Inni lammaffaa saansii fi beekumsa waan kana giddu galeeffata godhatee waan hojjetaa jirudha. Sun immoo warra kamiirrayyuu adda nu godha jennee amannaa jechuudha. Akkasuma amma taasisuu kan barbaanne wantoota istiidiyoo keenya baay'ee isaanii adda godhan qabannee jirra jechuudha. Sanas yeroo dhiyootti amma humni keenya danda'e Waaqayyo nu gargaare agarsiisuudhaaf ni yaalla jechuudha. Galatoomii ogummaan namaa barumsaan gaafa tumsamu istuudiyoon keessa illee baay'ee cimaa akka ta'e tilmaamuun nama rakkisu. Mee ka'umsaaf maatii istuudiyoon eessa godhateera? Eessatti argama maatii istuudiyoon? Okay, maatiin istuudiyoo eessatti argama? Eessatti hojjetaa jira hojii isaa yookaan waan nama haasaa jirtan kana eessa teessanii haasoftu eessatti hojjetaa jirtu warreen nuun jettaniidhaa fi maatiin istuudiyoo magaalaa Dirree Qabsoo Oromoo taate qabsoowwan qaqqaalii seenaa uummata Oromoo keessatti adda dureen kan ibsamtu magaalaa Ambootti argamna. Magaalaa Amboo keessaa immoo naannoo buufata konkolaataa duraanii Biraan Baankii irratti argamna jechuudha. Galatoomii Amboo gabaa Amboo namni wallaaleen jiru biyya Caalundeessaati biyya gootaati. Egaa indaastirii fiilmii Oromoo irrattis baay'ee kaka'umsa qabaatu jedheen amanaa. Inni itti irratti wanti jechuu barbaadu calaa kana jechuudha. Calaa kanatti fayyadamuudhaan waan jettu qabda barumsa kanaan. Okay, galatoomii yeroo gaarii waliin dabarsaa jirra jedheen amanaa. Dhumarratti dhaamsa ani qabu yoo jiraate dhaamsi koo namoota hundumaa giddu galeessa godheeffadhe yoon kaasu jalqaba irratti namoota aartii kana dirree aartii kana keessa jirtaniidhaafan waan kana kaasuu barbaada. Aartiin akkuma nu amma jennee jecha tokko waan ibsinu miti yookaas immoo wanta tokkitti qofa waan of keessatti qabate miti jechuudha. Kanaaf akka ogummaa keessaniif akka dandeettii keessaniitti namoonni dirree aartii kana keessa jirtan waan isin hojjechaa jirtan akka danda'amaa ta'etti barnootaan akka isiniif deeggaramuuf gara dhaabbilee garaa garaatti deemaa barnootaan gabbifadhaa. Caalaatti kalaqa amma qabdan caalaa gaafa barnootaan deeggarame ittumaayyuu miidhagee akka isinii mul'atu isiniif ta'a waan ta'eedhaaf namoonni dirree aartii kana keessa jirtanii barnootaan akka isinii deeggaramuudhaaf gara dhaabbilee garaa garaa deemaa tireeningii adda addaa fudhadhaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma namoonni naannoo Amboo jirtanii fi naannoo magaalaa Ambootti argamtanii fi bakkeewwan adda addaa teessanii sagalee kunis qaqqabaa kan jiru namoonni tireeningii yookaan short term tireeningii sinematogiraafii, oodiyogiraafii, footogiraafii, after effectii, pro sinimaa 4D, directingii, actingii, scriptingii wantoota akkasii namoonni leenjii barbaadanii balballi keenya banaadha kottaa waliin barannaa, waliin barsiisnaa, waliin hojjennaa isiniin jechuu barbaadna. Akkasumas immoo namoonni viidiyoo adda addaa hojjechuu barbaadan fiilmii koomedii, fiilmii gabaabaa, fiilmii dheeraa daayirektara namoonni barbaadan akkasuma muuziq viidiyoo namoonni hojjechuu barbaadan kottaa waliin hojjennaa isiniin jenna. Kanaaf maatiin istiidiyoo magaalaa Ambootti argama. Qunnamtiin lakkoofsa kanaan nu qunnamuu dandeessu. Hojiin keenya immoo kunoo akkuma isin argaa jirtan kana wantoota akkas akkasii of keessatti hammatee jira. Kanaan nagaan nuuf ta'a. Wisdom YouTube share subscribe godhaa isiniin jechuu barbaadna. Galatooma. Galatoomii. Akkuma isin agartan si caalaa addunyaa hoogganaa yookaan immoo hundeessaa dhaabbata maatii istiidiyooti. Maatii multiimiidiyaaf
kan ta'edha. Akkuma dhageessan ogummaa baay'ee of harkaa qabatee kan jiru, ogummaa lakkaa'amee qabatanii jiru, hojiiwwan baay'ee hojjechaa jiru. Isa kanaaf kottaatii maatii ta'a isinillee maatii ta'uudhaan kottaa hojii kana wajjin hojjennaa aartii indaastirii fiilmii oromoo wajjin guddisuu kan jedhudha. Dhumarratti wanti isin jechuu barbaadu yuutuubii keenya sabiskiraayib laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumas hiriyoottan keessan affeeruudhaan karaa maatii istuudiyoo kottaa maatii taasisanii jenna. Amma torbanitti nagaan nu tura. Nagaataa galatamaa waraabulaa deemanaa.